bara baraan jiraattu onnee dhalootaa keessa lubbuun dabartanis seenaatu isin faarsa. Mee xiqqoon dubbadha seenaa gootota keenyaa hangafoota qabsoo warra lubbuun darbee nuuf ta'e fakkeenya kan akka Jaalwalee Abdukariim Baabboo hiddee liibantichaa lafee keessan cabetu qabsoo keenya itichaa. Kumaan hiriiree dhufus martuu kan isaaf laayyoo isa kuffisee kufee diina nyaachise biyyoo saba koof wareegamus diina koo waraaneeni qeerensi masaleetaa jedhe Mahammad Husseeni. Qabsaa'uun du'uu miti duunus seenaadhaan tollaa jedhee dubbate kalee Jaal Umar Abdallaa. Diinaaf harka laatinaa jedhee kan nuuf dhaame leencicha jaarraa gamaa Hasan Ilma Ammee Oromummaa qofaaf Kamisee keessatti diinaan fannifame. Akka kanniisaa lolee akka sonsaa kan idde gooticha Dawwee keessaa Hasan Ilma Rashiidee dhaamsa goota kaleeti. Lammii keef karrabanii diinatti hulaa cufi jabaa isa manduuboo Mahammadaa Yesufi. Haqa keenyaaf falmannaan nuun jedhan shororkeessaa haqa ofiif du'uun barcarra qabeessa gootni gaafa xiiqii jedhe Ahmadee Muusaa. Maqaasaa yeroo dha'u diinni iyyuu manan bulle goota gaafa diroonii sodaa Jaal Hasan Gulee warra lubbuun darbe seenaatu yaadata. Jaal Tulluu Huseeniif Jaal Arboo Aliyyi akka Jaal Falmataa kan walirraan dheessine guyyaa bal'oo fi rakkoo gootota qaqqaalii leencicha Aluwaaf jabaa Adamalii biyya isaarra jiraachuun badii ta'ee yakkamee Haaji Ahmad Haajii Shawaaroobiit qalame. Lubbuu hin waakkannu biyya keenyaaf duuna har'as ta'e kalee jedhee biyyaaf kufe gootni akka Husseen Baalee keessa keenyatu madaadha yoomiyyuu hin qooru dhabneerra nama jabaa qeerensa naannoftuu Arbiyyee Abbaa Boruu mataatu bada malee maqaan yoomiyyuun badu. Mahammad Ali Suttaa, Mahammad Muusaa fi Kichuu Ahmad Garadoo qaroo baay'ee dhabneerra dubbadheen fixu himee goota akka Nuuree Muheet as buutee dhabame kan akka Abdiidhaa Kaarriphoo gubbaatti ibiddaan gubame. Hussein Barsiisaadhaa jumlaan ajjeefame kan akka Abdullaahiit Kichuutti kutame. Kaayyoo sinirraa kuftan dhalootatu lubbuun tiksa. Qaxalee Jaalmo'ii Mahammad Ahmediif isa akka Jaal Ibsaa hangafaa fi quxisuun warra lubbuun qusanne hedduudha qaba biyyi. Obbolaa haadha tokkoo Umar Aliyyii fi Yesfee Aliyyii hunda maqaa dha'ee hin fixu lakkaa'ee warra biyyaaf jecha ofiif biyyee ta'e. Galatoomaa jennaan gootatu biyyaaf kufa dhiiga isaaniin biqilee dhaloonni boodaan dhufa. Gootni yoo du'elleen gootumatu dhufa. Bilis baatiin yaadannoo warra biyyaaf jecha biyyee ta'an maraaf naaf haa ta'u.